Dargaggoonni Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alatti damee saayinsii fi teekinooloojiin jijjiirama gurguddaa fidaa jiru. Isaan keessaa biyya Ameerikaatti hojii guddaa hojjetaa kan jiru dargaggoo tokko waliin walan isin barsiisa. Magaalaa Naqamteetti dhaladhee guddadhe ilma barsiisaati. Baankoo barsiisaadha. Barsiisaa elementariidha. Fodaamaa sabjektii hawaasa jedhu barsiisa ture. Hawaasa jedhu barsiisa ture. Kutaa tokko hanga 10 magaalaa Naqamteetti mana barumsaa Kaatoolik Daanuratii jedhamu baradhee achi kompireensivii 11 inni jedhee gara biyya Ameerikaa deeme. Biyya Ameerikaatti Yuunivarsiitii Community College irraa eegalee Electrical Engineeringidhaanii degree jalqabaa from Morgan State University jedhamurraa degree jalqabaa fudhadhe electrical engineeringidhaanii akkani degree koo jalqabaa fudhadheeni Department of Defense ni recruitmentii tokko qaba ture. So recruitmentiin kuni naan seene so gaafan seenu mastersii kiyyatti ni argantu gara hojiitti ni argini. Mastersii kiyya immoo Masters of Cyber Engineering waan ta'edhamu nan baradhe. So sana booda Department of Defense biyya Ameerikaa keessatti as a nuclear submarine engineer ta'eetanii waggaa 4 fi walakkaa hojjedhe. So basically nuclear biyya Ameerikaa subsystem irratti hojjette jechuudha gabaabadhumatti. Anniisa hojii wal qabatamoo? Anniisa hojii submarine hojjennu. Submarine jechuun it's the most devastating equipment addunyaa kana balleessuu danda'udha gabaabadhumatti.